Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha caamsaa 2026 oduu guyyaa irraatiif qilleeffannee kan isin biraan kennu taatee jalqaba irratti hanga footoo oduu. Korporeeshiniin ijaarsa manneenii federaalaa Suudaan Kibbaa Juubaatti damee ijaarsa manneenii irratti bobba'uuf waliigaltee mallatteesse. Mariin Iraan waliin taasifamu fooyya'insa agarsiisuu hordofee Tiraamp duula Hormuz irratti taasisan yeroof dhaabanii. Bulchaan Maalii bakka ministeera ittisaa tibban ajjeefametti of muudanii. Raashiyaa fi Yuukireen adda addatti dhukaasa dhaabuu labsanii. Tiraamp Opereeshinii Project Freedom dhaabuu hordofee Iraan akka injifannootti lakkaa'atte. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Korporeeshiniin ijaarsa manneenii federaalaa Suudaan Kibbaa Juubaatti damee ijaarsa manneenii irratti bobba'uuf waliigaltee mallatteesse. Korporeeshinichi ijaarsa manneenii federaalaa FHC Rippaabilika Suudaan Kibbaatti damee ijaarsa manneenii irratti bobba'uuf waliigaltee mallatteesseera. Korporeeshiniin ijaarsa manneenii federaalaa FHC Rippaabilika Suudaan Kibbaatti damee ijaarsa manneenii irratti bobba'uuf waliigaltee mallatteesse. Biyyoota lamaan jidduutti dhimmoota misooma waloo irratti waliin hojjechuuf waliigaltee sadarkaa hooggantoota taasifame hordofee korporeeshinichaa fi mootummaan naannoo Ikwaatooriyaa giddu galeessa gidduutti waliigaltee misooma manneenii irratti waliin hojjechuuf dandeessisu kan raawwatame. Waliigalteen waliiwwannoo korporeeshinii manneen federaalaa Itoophiyaa fi mootummaa naannoo Ikwaatooriyaa giddu galeessa Suudaan Kibbaa jidduutti taasifame kun magaalaa Juubaa keessatti damee misoomaaf bulchiinsa manneenii irratti waliin hojjechuuf akka ta'e himame. Waliigalticha hoogganaa hojii raawwachiisaa fi korporeeshinii manneenii federaalaa Rashaad Kamaalii fi bulchaa naannoo Ikwaatooriyaa giddu galeessaa obbo Emmanuel Adil mallatteessaniiru. Waliigalteewwan kun korporeeshinichi muuxannoo waggoota dheeraa fi dandeettii qabu fayyadamee magaalaa Juubaa keessatti manneen jireenyaa ammayyaa, ijaarsawwan daldalaa fi manneen hojii mootummaa akka ijaaru karaa bal'aa kan banudha. Rashaad Kamaal sirna mallattoo irratti akka dubbatanitti korporeeshinichi mul'ata kaa'atee irratti hundaa'uun gabaa gaanfa Afrikaa fi guutuu ardii Afrikaa keessatti bobba'uuf qophii guddaa taasisaa ture amma gara hojii qabatamaatti ce'eera. Korporeeshinichi piroojektota faayidaa qajeelaa qabanii fi bu'aa qabeessa ta'an irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraachuu isaas ibsaniiru. Bulchaan naannoo Ikwaatooriyaa giddu galeessa obbo Emmanuel Adil gama isaaniitiin guddinni dinagdee fi jijjiiramni magaalaa ariifataan Itoophiyaa keessatti galmaa'aa jiru guutuu Afrikaatiif fakkeenya ta'aa jiraachuu eeranii turtii isaaniitiin hojiiwwan misoomaa garaagaraa daawwachuu isaanii dubbataniiru. Keessattuu muuxannoo Itoophiyaan damee misooma manneenii irratti qabdu korporeeshinicha waliin ta'uun magaalaa Juubaa fi naannicha keessatti hojiitti hiikuuf akka hojjetan dubbataniiru. Mariin Iraan waliin taasifamu fooyya'insa agarsiisuu hordofee Tiraamp duula Hormuz irratti taasisan yeroof dhaabanii. Pireezidaantiin Yuunaayitid Steetsi Doonaald Tiraamp marii Iraan waliin taasifamaa jiru irratti fooyya'insa mul'achuu eeranii. Pireezidaantii Yuunaayitid Steetsi Doonaald Tiraamp marii Iraan waliin taasifamaa jiru irratti fooyya'insa mul'achuu eeraniiru. Kanaaf sochii waraanaa galaana hulaa Hormuz keessa dooniiwwan qaxxaamursiisuuf deeggarsa jalqabame yeroof akka dhaabbatu beeksisaniiru. Sochii waraanaa birmadummaa Project Freedom jedhamu moggaafame kun dooniiwwan daldalaa karaa bishaanii murteessaa ta'e kanaan qaxxaamursiisuuf kan jalqabame yoo ta'u waliigaltee xumuraa irra ga'uuf carraa kennuudhaaf yeroof akka addaan citu murtaa'eera. Tiraamp akka jedhanitti murteen kun kan darbe gaaffii biyyoota akka Paakistaan dabalatee dhiyaate hordofee fi mariin Teheraan waliin taasifamaa jiru mallattoo milkaa'ina bu'uuraa agarsiisuu isaatiin wal qabateeti. Sochiin kun yeroof dhaabbatus uggurri bal'aan waraana kanaan wal qabatee jiru ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u kunis haalli naannichaa ammallee yaaddessaa ta'uu isaa agarsiisa. Hulaan Hormuz kan boba'aan addunyaa harki guddaan keessa darbu iddoo walitti bu'iinsa hammaataa ture yoo ta'u gama lamaaniinuu dooniiwwan irratti haleellaa raawwachuu fi doorsisni kanaan dura mul'ataa tureera. Sochii Ameerikaa kanaan waliigaltee guutuu fi xumuraa dippiloomaasiidhaan argamuu ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu qorachuuf kan dhiyaate ta'uun isaa hubatameera. Taateen kun kan dhaga'ame walitti bu'iinsa bal'aa gabaa anniisaa addunyaa unkuruu fi kumaatamaan kan lakkaawaman hojjettoota galaana naannoo galaanaa galfa keessatti itti fufsiisee jidduutti. Qondaaltonni marii kana irratti fooyya'insi guddaan jiraachuu yoo dubbatanis xiinxaltoonni garuu walamanamummaan dhabamuu fi gaaffiiwwan ol faalleessan Waashingtanii fi Teheraan jidduu jiran irraa kan ka'e waliigalteen kun amansiisaa ta'uu isaa irratti shakkii qaban ibsaa jiru. Bulchaan Maalii bakka ministeera ittisaa tibban ajjeefametti of muude. Bulchaan Maalii Jeneraal Asiimii Goyitaa bakka ministeera ittisaa kan haleellaa tasaa torban dura gaggeeffameen ajjeefamee dabalataan qabate. Bulchaan Maalii Jeneraal Asiimii Goyitaa bakka ministeera ittisaa kan haleellaa tasaa torban dura gaggeeffameen ajjeefaman dabalataan qabatanii. Biyya lixa Afrikaa taate Maalii keessatti finciltoonni Islaamummaa bilisummaa waliin ta'uun haleellaa banan hordofee Maaliin gaaga'ama nageenyaa hamaa keessatti argamte. Wayita haleellaan kun raawwatametti bakka magaalaa guddoo biyyattii Bamaakotti dhiyaataa jirutti mana jireenyaa ministeera ittisaa Saadiyoo Kamaraa irratti humnoonni kunneen konkolaataa boombii fe'ateen haleellaa balleessanii baduu raawwatameen aanga'aan kun ajjeefamuun himameera.
Ibsa tibbana TV maalii irratti dubbifame bulchaan waraana irraa ta'e Jeneraal Asiimii Goyitaa bakka ministeera ajjeefamaa kana dabalatan qabachuu isaaniitu ibsame. Aangoon pirezidaantummaa fi ministeera ittisaa Jeneraal kana harka galuun aangoon isaa yaaddoo hidhattoota keessa waan galeef tarkaanfii olaantummaa isaa eegsifachuuf fudhateedha jedhamaa jira. Torban tokko dura addi bilisa baasaa Azwaardii fi gareen Islaamummaa Alqaayidaa waliin hariiroo qabu Jeniin jedhamu waliin ta'uun magaalota biyyattii keessatti haleellaa raawwataniiru. Wayita sanarraa kaasee finciltoonni kunneen magaalaa guddoo fi magaalota biroo biyyattii irraa gariin qoqqobbii ka'aniiru. Haleellaan raawwatame guddaa waan ta'eef humnoonni maalii fi kan biyya michuusii taate Raashiyaa magaalaa gama kaabaan jirtu Kidaal keessa akka bahan godheera. Kun ammoo cimina aangoo bulchiinsa jeneraalichaa kan waggaa 5 dura gara aangootti dhufee gaaffii keessa galcheera. Sanbataaf dilbata aangoonni maalii haleellaa finciltoota kana raawwatame walqabatee loltoota hedduu to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Abbaan alangaa mana murtii waraanaa maalii qondaaltonni waraanaa duraanii fi amma hojiirra jiran adeemsa haleellaa karoorsuu fi raawwachuu keessatti tumsuu isaanii qorannoon irra gahu eereera. Aangoonni maalii haleellaa irratti baname qolachuuf humnoota biyyoota ollaa Niijer fi Burkina Faasoo waliin ta'uudhaan finciltoota irratti haleellaa raawwachuu isaanii beeksiseera. Mali, Niijerii fi Burkina Faasoon kan bulaa jiran gaggeessitoota waraanaa fonqolcha mootummaa aangoo qabataniini. Biyyoonni kunneen loltoota biyya duraan isaan koloneeffatte Faransaay of keessaa baasuun Raashiyaa waliin michummaa tolfachuu dabalatee hidhattoota naannoo isaanii jiran loluudhaaf tumsa waraanaa uummataniiru. Haa ta'u malee haleellaa gareewwan hidhattoota naannoo sana keessa socho'an kan itti fufee yoo ta'u kutaan bulchiinsa biyyoota sadanii bal'aa mootummaatiin ala to'annoo finciltoota kanneen jalatti argama. Raashiyaa fi Yuukireen adda addatti dhukaasa dhaabuu labsanii. Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa gamtaa Sooviyetii durii Naazii Jarmanii irratti injifannoo argatte kabajuuf jecha dhukaasa dhaabuu gartokkee labsaniiru. Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa gamtaan Sooviyetii durii Naazii Jarmanii irratti injifannoo argatte kabajuuf jecha dhukaasa dhaabuu gartokkee labsaniiru. Raashiyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti caamsaa 8-9 dhukaasa akka dhaabdu kan ibsite yoo ta'u Yuukireen yoo waliigaltee kana diigde wiirtuu Kiyev irratti haleellaa misaayilaa bal'aa akka raawwattu akeekkachiisteetti. Yuukireen gamasiitiin caamsaa 6 halkan walakkaa irraa jalqabee dhukaasa akka dhaabdu beeksiste. Kun kan ta'u garuu Raashiyaan haleellaa dhukaasa dhaabuu isii yoo mirkaneessitu qofa ta'uu isaa gabaafameera. Biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuu gartokkee labsuu isaanii ibsanis akkaataa raawwii daangaa yeroo fi qabxiiwwan biroo irratti waliigaltee waloo irra hin geenne. Sababni biyyoonni lamaan dhukaasa dhaabuu labsaniif injifannoo gamtaan Sooviyetii durii waraana addunyaa lammaffaa irratti Naazii Jarmanii irratti argatte waggaa waggaadhaan caamsaa 9 Raashiyaa fi biyyoota gamtaa Sooviyetii duraanii turan tokko keessatti haala ho'aan waan kabajamuufi. Gama ibaatiin ugurri hulaa Hormuz damee aviyeeshinii irratti yaaddoo uume. Waraanni baha jiddu galeessaa keessatti deemaa jiruu fi cufamuun hulaa Hormuz damee geejjiba qilleensaa addunyaa jeeqaa jira. Waraana kana hordofuun gatiin boba'aa haalaan dabaluu isaatiin baasiin hojii daandiiwwan qilleensaa dabaluudhaan balalliin miliyoonaan lakkaawamu akka kamuu fi gatiin tikeettii akka ol ka'u taasiseera. Dhaabbanni daataa aviyeeshinii Siriyem akka jedhutti erga waraanni kun jalqabee as daandiiwwan qilleensaa addunyaa irra jiran keessaa teessoowwan miliyoona 9.3 irrifamaniiru. Daandiiwwan qilleensaa baha jiddu galaa walitti bu'iinsa kanaan kallattiin miidhamaniiru. Daandiin xiyyaaraa Qatar Airways qofti teessoo miliyoona 2 haqeera. Gatiin boba'aa dabaluu hordofee Ameerikaa fi Awurooppaatti gatiin tikeettii kan bara darbee yeroo wal fakkaataa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbentaa 16 hanga 24 dabaluu isaa Aljaziiraan gabaaseera. Trump Operation Project Freedom dhaabuu hordofee Iraan akka injifannootti lakkaa'atte. Donald Trump Operation Project Freedom jechuun hulaa Hormuz keessa dooniiwwan danqaman baasuuf jalqaban yeroof dhaabuu isaanii namoota baay'ee ajaa'ibsiiseera. Donald Trump Operation Project Freedom jechuun hulaa Hormuz keessa dooniiwwan danqaman baasuuf jalqaban yeroof dhaabuu isaanii namoota hedduuf ajaa'ibsiiseera. Operationiin kun isa kana dura irraa adda yoo ta'u Trump walabummaa daldalaaf sochii hulaa Hormuz kan mirkaneessan jechuun kan jalqabanidha. Kun ammoo Iraaniin dhiibbaa diinagdee keessa galchuuf karoorfameeti. Project Freedom Trump kan jalqaban boba'aan bilisaan karaa hulaa Hormuz kana akka addunyaaf daddarbu gochuuf ture. Dooniiwwanii fi inshuraansonni isaanii waliin hojjetan yeroo Trump operationicha dhaabanitti kan Iraaniin danqaman yoo ta'e isa Trump kaayyoo kenna galmaan geenarra jedhan balaarra buusa. Itti aanee maaltu akka ta'u hin baramne. Isa Trump gaaffii Paakistaanii fi biyyoota kaanii irraa ka'uun yeroof dhaabneerra jedhan Iraan akka injifannootti lakkaa'aa jirti. Miidiyaaleen biyyattii Operation Trump jedhan kana irratti biyyi isaanii injifannoo argachuu gabaasaa jiru. Gama kaanii ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii Trump dursuun aangawoota Chaayinaa waliin mari'atanii. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii gara Chaayinaa Beijing imaluun gita isaanii kan Chaayinaa Wang Yi waliin mari'atanii.
Miidiyaan Chaayinaa Xinhua jedhamu aangawoonni lameen wal arguun mari'achuu malee dhimma irratti mari'atan bal'inaan hin ibsine. Miidiyaan Iraan Faars jedhamu ammoo abbaa sargaachii dhimmoota dantaa waloo ta'anii fi dhimma naannawaa akkasumas addunyaa irratti aangaa Chaayinaa waliin mari'achuu gabaasaa ture. Daawwannaan argaachii karoora pireezidaantii Doonaald Tiraampii fi pireezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping wal arguun qabatanii jiran dursuun dhagahame. Tiraamp torbee dhufu keessa gara Chaayinaa imaluun pireezidaantii Chaayinaa waliin mari'achuuf jedhu. Daawwannaan Tiraamp gara Chaayinaatti taasisan kun sababa bulchiinsi isaanii Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti waraana bananiif barfate malee kanaan dura ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.